Harka fuunee akka moltan kabajamtoota daawwattoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu galgala kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himuun kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed Pirezidaantii mana maree birmadummaa Riippaabilika Sudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi jila isaaniin durfamu waliin mari'ataniiru. Jilli Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu har'a Finfinnee kan gale yoo ta'u, Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti argamuudhaan jila kana simatanii jiru. Hooggantoonni kunneen dhimmoota waaqtawaa irratti mari'achuus ragaan ministeera muummee irraa argame ni mul'isa. Mootummoonni misoomaa baha Afrikaa dhimma deebii qindaa'aa uwwisa seera godaantota lammaffaa ilaalchisee Finfinneetti qorannoo gaggeessuu eegale. Dhaabbatichi dhimma deebii qindaa'aa uwwisa seera marsaa jalqabaa bara faranjoota 2015-2020tti hojiirra oolchaa tureera. Dhimmi godaantota walxaxaa ta'uu isaan qindoominaa fi tattaaffii guutuu addunyaa kan gaafatu ta'uu Daayirektarri Fayyaa fi Misooma Hawaasummaa dhaabbatichaa Fatihaa Alwaan ibsaniiru. Naannichi rakkoo dhimma godaantota keessaa akka ba'uuf uwwisni qindaa'aa seera lammaffaan murteessaa ta'uu kaasaniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa dhimma godaantota karaa qindaa'aan hoogganuuf hojjechaa jiraachuu ministeera haqaatti itti gaafatamaan waajjira tumsa qindoomina biyyaalessaa Abrahaam Ayyaalaw ibsaniiru. Godaansa seeraan ala naanno'ichaaf qormaata guddaa ta'anii jiru ittisuudhaaf uwwisni seeraa qindaa'aa ta'e murteessaa ta'us dubbatanii jiru. Uwwisni seeraa lammaffaan kun bara faranjoota 2024-2028 hojiirra oolas jedhamee jira. Biyyoota miseensa IGAD keessa godaantonni miiliyoonni 3.1 jiraachuus ragaaleen jiran ni mul'isu. Dr. Birbo Caala hospitaala Diimaa magaalaa Sabbataatti hakiima waliigalaa kan ta'ee fi dabalataanis achuma magaalaa Sabbataatti kilinika giddugaleessaa wiirtuu jedhamu nama qabudha. Isaanis tibbana yeroo mariin waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti Taanzaaniyaatti jalqabe jedhu dhagaan gammadanii qofa hin dhiisne. Gammachuu isaanii waan ittiin ibsatan yaadanii jennaan guyyaa tokko kiliniki keenya kun maamila hundaaf tolaan wal'aansa haa kennu jedhanii murteessanii jiru. Turtii BBC waliin taasisan irrattis murtiin kun dheebuu nageenya uummanni keenya qabu kan furu yoo ta'e waan xiqqoo gammachuu ittiin ibsannu akka nuuf ta'uuf yaanneetii jedhan. Mariin kun milkaa'ee jennaan kilinika wiirtuu kanatti maamila hundaa sa'aatii 24f tolaan tajaajila jennee kan murteessinee fi gammachuu keenya ibsachuu akkasumas rakkoo nuti keessa jirrutu murtee kanaaf nu kaase jedhaniiru. Akka dhala Oromoo tokkotti rakkoon hawaasni keenya keessa jiru na dhukkubsa. Haa ta'u malee waggoota 5 darban haalli nageenyaa Oromiyaa waan baay'ee nu miidheera. Lolli kun lola obbolaa gidduuti kun baay'ee natti dhaga'amas jedhanii jiru. Nageenyi dhabame lolli bakka jirutti hawaasni wal'aansa fayyaa argachuuf waan rakkatuuf jecha dhibee wal'aanamee fayyuu danda'uun akka du'u waan taasisuuf akka ogeessa fayyaa tokkotti kunis isaan akka yaaddessaa ture kaasanii jiru. Lolli kun yeroo jiraatu nama rasaasaan rukutamuu fi du'u qofa miti. Rakkoon nageenyaa yeroo jiru qorichi bakkaa bakka hin qaqqabu. Hakiimni socho'ee wal'aansa kennuu hin danda'u. Wanti lixa Oromiyaatti dhibee buusaatiin uumame ibsituu ragaati. Yeroo wal'aansi fooyyee kanatti hawaasni dhukkuba fayyuu danda'uun akka du'u godhas jedhanii jiru. Mariin qaamolee lamaan gidduutti jalqabamuu wayita dhaqaan hedduu akka gammadan kan himan ogeessi fayyaa kun waliigaltee Oromiyaaf nagaa kennuu danda'urraa akka ga'aniif hawwii guddaa qabaachuu heeraniiru. Mariin jara lamaan gidduu jiru kuni nagaan xumurame uummanni keenya nagaa duraan ture sanatti deebi'ee arguun hawwii kooti. Qaamoleen lamaan nagaa buusuuf mariidhaaf wal arguun isaaniitu abdii tokkodha. Haa ta'u malee kana gochuu isaaniitiifuu haa galatoomaniin jedhaas jedhaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoos ta'e mootummaa rakkoo fi dararama hawaasa kanaa hubachuudhaan karaa danda'ameen waliigaltee irra ga'uudhaaf dhama'uu akka qabanis himanii jiru. Qaamni amma mariirra jiru kuni uummanni qalbii isaa rarraasee akka isaan eegaa jiru hubachuu qabu jedhee yaada. Ammas gareen lamaanuu aarsaa barbaachisu kaffalanii uummanni keenya nagaa dheebote kana akka argatuuf milkaa'ina isaaf gumaachuu qabus jedhaniiru. Hawaasni dararamni Oromiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaatiin mudachaa ture marii kanaan akka xumuraa argatuuf garee lamaanuu irratti dhiibbaa gochuun ga'ee isaa ba'uu akka qabus himanii jiru. Kilinikni isaanii guyyaa qaamoleen kun marii kana milkaa'inaan xumuruu fi rakkoon ture nagaan hiikuuf waliigaltee irra ga'uuf ibsamirraa eegale sa'aatii 24f namni gara isaanii dhufu hundaa wal'aansa hunda tolaan akka argatus dubbatanii jiru.
Jilli ajajaa raayyaa ittisa biyyaatiin durfamu agarsiisa qilleensaa Dubaay 18ffaa irratti hirmaatee jira. Jilli sadarkaa olaanaa ajaja waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu agarsiisa qilleensa Dubaay 18ffaa irratti hirmaachaa tureera. Jilli Itoophiyaa sagantaa akka addunyaatti beekamaa ta'ee fi hanga jimaataatti adeemsifamu irratti hirmaachaa jiru keessaa inni tokko ajajaa olaanaa humna qilleensa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Yilmaa Mardaasaas argamanii jiru. Fiild Maarshaal Biraanuun agarsiisa kanarratti qondaaltota olaanoo dhaabbilee oomishtoota meeshaalee waraanaa biyyoota adda addaa bakka bu'an waliin marii taasisaniiru. Guyyaa kaleessaa hoogganaa olaanaa humna waraanaa Emireetota Arabaa Gamtoomanii Leetanaal Jeneraal Isaa Almaazurii waliin tumsa waraanaa biyyoota lamaanii gidduu jiru irratti mari'ataniiru. Agarsiisa qilleensaa Dubaay waggaa lamatti al tokko gaggeeffamu kuni teeknooloojiiwwan qilleensaa yookaan xiyyaarota idilee aga waraanaatti ammayyaa kan agarsiisu yoo ta'u agarsiifamuu qofa osoo hin taane gabaafis ni dhiyeessa. Biyyootaa fi naannolee addunyaa 95 irraa agarsiisota 1400 olis ni hirmaachisaa jedhame. Barana kabaja guyyaa farra malaammaltummaa 20ffaa cinatti hojiin qabeenya hooggantoota galmeessuu kan gaggeeffamu ta'uun ibsamee jira. Komishiniin naamusaa fi farra malaammaltummaa federaalaa kabaja guyyaa farra malaammaltummaa bara kanaa ilaalchisees ibsa kennee jira. Guyyaan farra malaammaltummaa 20ffaan mata duree diina waloo keenyaa kan ta'e malaammaltummaa irratti gamtaan haa qabsoofnu jedhuun sadaasa 1 aga 25 bara 2016 kabajamaa jiraachuu ibseera. Malaammaltummaan akka biyyaattis ta'ee akka addunyaatti babal'achuun bulchiinsaa fi guddina biyyaa daran miidhaa jiraachuunis ibsamee jira. Malaammaltummaa qolachuuf mootummaan jijjiiramaa fi hojiilee seeraa fooyyessuu hojjechuun tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jiraachuus ibsanii jiru. Eegaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaan waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffanne miidiyaa Wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.